qabna injiru kakena gitu sena barida qabna injiru kakena gitu mishafa ya oromo kumni lembitu melka ahoti adan kesanihi melka ahoti adan kesanihi melka ayole adan kesanihi yeroduri Oromoon nageenyi hangafa dubbiiti jettiin akka maanguddoon biyyaa tokko natti himetti immoo Oromoon durii kaasee duudhaa olii bulii wal iyyaafachuuti qabam kanaas sirnoota garagaraatiin kan gaggeeffatu yoo ta'u maatiin yookaan namni tokko barii ka'ee buna akaawee urgeeffatee jennaan maatiin san nagaan buluu isaatiif mallattoo guddaadha jaan bu'uura kanaan buna akaawee danfisee ollaa waamee dhugee olmaa guyyaa nagaan jalqabuudhaaf bunaaf nagaan dhabinaa je'ee wal eebbisee adda kaajaam hammam ummanni keenya nagaaf iddoo guddaa akka kannuu agarsiisa jechuunis himam nageenyi akkuma fayyaatti ilma namaatiif qaalii ta'uusaa gaafuma dhabe namni beeka jaam eeyyeen qe'ee hanga biyyaa ardirraa hamma addunyaatti namni jiruuf jireenya isaa taliguudhaaf bobbahee galuuf baratee hojjechuuf qotee tiifatee daldalee bultii jaaree dahee dhungachuudhaaf abjuu ijoollummaasaa dhugoonfachuudhaaf yoo yaadu hunda dura qe'eef biyyi qubsuma isaa nagaa waaraan jiraachuu mirkaneeffata dhimmi nageenyaa dhimma hunda keenyaa waan ta'eef hurfii teenyaa arraan tanaa keessatti waldaa tola oolaa sarkas dirree dhawaa ji'oota lameen dabre lallaba nageenyaa kutaa baha biyyattii dhaadannoo annama nagayaati ja'uun dhiheessaa ture isin biraan gahuudhaaf deemnaa akkan hordoftan kabajaaf nagayaan isin afeerram Selam, selam, selam. Alem zırhımlı, yeşil zırhımlı. waldaan sarkas dirree dhawaa bara 1987 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti hundeeffame dargaggoota roga muuziqaan tiyaataraan aartii sarkasiin hojjechiisuun gurmeessuun dhimmoota adda addaa irratti hojiilee tola ooltummaa adda addaa hojjechuudhaan waldee muuxannoo guddaa qabu biyya keessaaf biyya alaatti ambaasaaddara ta'uudhaan biyya teenya beeksisaa ture hangafa akka ta'e ni beekama tibba kanammoo magaalota baha Itiyoophiyaa jiran gurguddoo 4 keessatti dhaadannoo annama nagayaati ja'uun dhiheessaa turuu isaa odeeffanne kanaas kanuuf mirkaneessan daariktara olaanaa sarkas dirree dhawaa obbo Anwar Amin yoo ta'u yaadrimeen nagaa irratti hojjechuu sarkas dirree dhawaaf akkamitti dhufe hojii kanatti akkamii galan isa ja'u nu ifoomsuudhaan jalqabe waa'ee nagaa irratti hojjechuudhaaf gizee yaannu dura haala yeroon biitii keenya keessa jirtu irraa kaaniiti yaanne haala yeroo biitii keenya keessa jirtu maaltu barbaachisaa ammaan tanarratti wanni irratti hojjechuu qabnu jennee gizee yaannu tokkoffaa irratti nagaa ta'uu isaati kan hubanne san irratti hundoofne waa'ee nagaa irratti hojjechuudhaaf kaanii jechuudha waa'ee nagaa irratti hojjechuudhaaf yeroo kaanu USAID'n deeggarsa inni nu godheen nagaa irratti akka baha Itoophiyaatti nagaa irratti hojjenna jenneetiti kaanee nagaa irratti hojjenne jechuudha.
akka karoora keenyatti akka karoorfametti baha Itoophiyaa naannoo afur irratti hojjechuudhaaf yaadne Dirreedawaa irratti, Hararii irratti, Somaalee irratti biyyoota naannoo sadeen kana irratti hojjechuudhaaf kan yaadame. Biyyoota sadeen kana irratti immoo magaalaa gurguddoo isii irratti kan yaadame. Oromiyaa Ciroo irratti hojjenne, Jijjiga naannoo Somaalee Jijjiga irratti hojjenne fi Harar irratti hojjenne. Naannoo sadeen kana tuquudhaaf kan karoorfatame. Naannoo sadeen kana tuyne karoorfanne akka karooratti already trainingsis Dirreedawaa marra goone guyyaa 10 program kaawwanne training guyyaa 10 asitti eega goone booda Dirreedawaa irratti guyyaa 5f dalayne turre. Eega Dirreedawaa irra fixne booda Harar irratti dalayne. Harar eega fixne karaa Jijjigaa deemne. Jijjiga fixne karaa Ciroo baane. Ciroo irratti dalayne gulaallee gamana deebine jechuudha. Nageenyi ilma namaatiif, biyyaaf, waatimaatiif waa hundaafuu barbaachisaadha. Bu'uura jireenya hunda durarratti argamu nageenya kan jedhu Daarektarri Sarkas Dirreedawaa Anwaar Amin waa'ee nageenyaa ergaa dabarsuudhaaf artii sarkasiin dabaalamanii fayyadamuun barbaachisaadha jedhan. Keessattuu walitti dhufeenya sabaa sablammootaaf uummattoota Itoophiyaa jidduu jiru nagee qabeessa taasisuudhaaf sarkas aadaa hojmaata isaatu yoo ilaalamu tokko tokkorra irkatee wal qabatee waliin faayamee kan dhihaatu ta'uu isaatiin aadaa hawaasa keessa jiru deebisanii dagaagsanii mul'isuudhaaf qooda guddaa qaban. Nus imala kanaan sochii nageenya hawaasa keenyaa dadammeessuu fi yaadachiisuudhaaf wayita kaayyeeffannee kaane ergaawwan gurguddaa ummata keenya biraan gahachuudhaaf sarkasii fi artii muuziqaatti fayyadamuun dhiheessine kan milkaa'ee ture jechuudhaan himam. Baay'ee nagee jechuun waan laafa laallu miti. Namni jiraachuudhaaf bu'uurri nama barbaachisutu jira. Fakkeenyaaf uffata, nyaata, mana jennee kaayuu dandeenya. Akka nama tokkotti nagaya san dursinee kaayuu dandeenya jechuudha. Maaliif nageenyi yoo jiraate nyaachuunis, uffachuunis, mana ijaarrachuunis kan jiru. Yoo nageenyi hin jiraanne kana hunda godhuu hin dandeenyu. Maaliif agarree jirra yeroo dhiyoo dabarsinetti mana irraa gabbaa'uun yeroo hin dandeenye jira. Nageenyi biyya keenya keessatti gaarii hin turre. Waan san irratti sarkasii hojii wal qabsiisnee akkamitti hojjechuu dandeenya waan jiru. Gizee yaannu sarkasii keessa waa hedduutu jira. Wal amantaa jira, waliif yaaduu jira, wal dandeehuu jira, tokkummaa jira. Wantootni kun sarkas keessa waan jiruuf jecha uummata barsiisuu ni danda'a waan jiru. Kanarraa fudhanneetiti nagee irratti hojjechuudhaaf karoorfanne jechuudha. Nagee irratti hojjechuudhaaf gizee karoorfannu karaa sarkasiitiin moorii ibsuu danda'a jenneeti. Lammaffaa tokkoffaa irratti kan karoora godhannee kaane jechuudha. Artiin sarkasiif waanidha. Nama harkisa haalaan. Namoonni ammaas waan akkana hin eegu. Sarkasirraa
jechuun sarkasii yeroo hedduu Dirreedawaa keessattis gizii dalagne bakka gara gaggallee walirra baanee maal jenneetuma deemna malee ergaa akkanaa qabannee baanee hin beeknu. Inni beekna ergaalee jiranis haala diraamaatiin dalagne diraamaa kophaa sarkasii kophaa gooneetiti dhaamsa dabarsuu qabu dabarsinee deemna. Amma immoo dhaamsa diraamaadhaan ka dabarsuu danda'amu san sarkasiin dabarsuu danda'ama waan jiru sarkasii keessa gooneeti ka dalagu turre. Uummanni haalaan galeef haalaanis hubate. Hubachuu isaatis wanni beeynuun dhumarrattis tahee especially ani waan isaan irratti participating goone akka directoratti taa'eetitti ilaaluu ture. Uummanni maal reflect godha waan jiru ilaaluun ture. Uummanni wanni reflect godhu ture waan bareedaadha. Then even maal godhu eegalan osoo ijoolleen dalaganii faadha seenanii ijoollee shallamu akka badhaasuu sarkasii keessatti namni gizee badhaafamu dilaamaa agareen beeku jechuun akka internationalattis dalagnee jirra akka biyyattiittis dalagnee jirra namni gizee badhaafamu jechuun osoo dalagu jiranii badhaasuu san dila sin agarree maaliif ulfaataas walirra baanii aksidantiin uumamuu faa mala fiiganii isa waan akkasii faa godhuu fedhan eegas booda ammaas namummaatitu poolisii siyaamnee turre poolisii hojiin ittiin hojjummaan ummatumaatitu ummatuma ganda sanii ganda dalagnee sarkasii kana ummatuma ganda saniititu nagee isaa eegsisaa waan kana nagaan laallee nagaan addaan haa baanu waan jiru irratti nagee isaanii eegsisaa waan qophiis laalanii deemananna ummata akkasitti seenanii badhaasuudhaaf dhufanis irraa qabaa eega dhumee booda badhaastan ja'anii fiigaa eega ijoolleen qophii san dalaydee fittee karaa baaksteejii seenuuf deemtu jala fiiganii dhaqanii faa badhaasan. Namni tokko wanni si badhaasuuf si gammadeeti. Saniifuu waan isaan irraa maaliin hubadde ergaan keenya sirrii dabaru jira. Uummanninis nu gammadu jiranii dalagaa bareedaa dalagu jirra waan jiruun kaniin hubadde. Ammas waan inni isaa hamileen isaa nuuf kennan nuti nu jajjabeessaa deeme. Guyyaa guyyatti qophiin keenyaas bareedaa dhufe. Qophii ijoolleen dalaganis bareedaa tahaa dhufe. Waan gaariidha uummatarraas feedbackii kan fudhachaa turre itti jabaadhaa waan bareedaa dalagu jirtanii yaada bareedaa kaastanii haala yeroo kan qabatee jaanii yaada bareedaadha kan nuqannaa turan uummannis akka itti nu simate akka bareedaadha. Sarkas nageenya sarkas walii dhufeenya uummataa ni cimsa sarkas bu'uura guddaa hawaasa jidduutti wal amantaan akka jiraatu ni taasisa. Kanaafuu tokko tokkorra irkatee wal dandahee wal qabatee tabba bahuun akka dandahamu ummataaf ergaa dabarsan. Ijoolleen daawwii sarkas dhiheessan. Tokko amanee tokkotti irkatee wal abdatee wal qabatee sochii fi daawwii bareedaa ummata biraan gahan. Wanni kun tokkonsaa ergaa qabam. Sababninis tokko malee hojjechuun danda'u. Biyya akka teenyaa sabaa sablammootaaf ummattootni baay'een keessa jiraatan waliif faaya waliif abdii akka tahan agarsiisuun barbaachisaadha. Ummanni naannoo isaan dhaqanii hojjetanitti miira irraa mul'atuu fi akkaataan isaan itti simatan tokkoon sochii sarkas ergaawwan if keessaa qaban wal duraa duubaan nuuf himee jira. Ummanni haala gaariin fudhate. Maaliif uummanni hundinuu nagee isaa barbaada. Nagee irratti gizee hojjennu akka duraanitti nama walii qabanii akka walgahiitti nagee keenya akkam haa goonuu jennee karaa uummata gaafachaa nutis isaaniif dabarsaa osoo hin ta'in karaa sarkasiitiin walirra horuudhaan akkamitti namni akka wal amanuu danda'u agarsiisuudhaan karaa saniin agarsiisne sarkasiin akkuma reefu siif himetti aartiin sarkasiitu tokkoffaa irratti wal amantaa jira tokkummaa jira. Nageenyi wanni guddaan barbaadu wal amantaa fi tokkummaadha. Sarkasii keessatti namni walirra horeetiti kan dalagu. Walirra horuun san wanni ibsu ani gizeen nama takkarra horu takka namni gizeen irra horu ana na amaneeti kana gubbaarra dhaabbatu. Ammas na gubbaa dhaabbatee qofaa miti kan dhaabbatu. Na gubbaarra dhaabbatee hojii biraa hojjeta. Kana hunda inni fide maali inni natti amanu isaati. Inni yoo natti hin amanne na gubbaa hin horu. Na gubbaarra horeetis
shakkaati ka dhaabbatu garuu ifin shakkuna gubbaarra koree anatti amanee hojii biraatis isarra dhaabbadhee hojjechuun hin danda'a yaada joo fidee na gubbaa dhaabbatee hojii biraa hojjetaa jechuudha. Saniifuu akkamitti hojjenne seeta dura nama dhuunfaatiin eegalle jechuun sarkasiin ka dalagamu nama kophaa isaa nam takka dalagu jira nam lamaan ka dalaganii jira akkasumatti sadiis tahee afuris gruppiidhaanis tahee gosa adda addaatu jira. Nuti garuu sarkasii kana nagee kana dabarsuudhaaf akkam goone dura namni dhuunfaa akka dalagu goone sambuda nam lama nam sadii ta'anii akka dalagan goone eegas buda gamtaadhaan akka dalagan goone gisee namni kophaa isaa dalagu san maal agarsiisuu barbaanneeti namni kophaa dalagu san dandee namni hundinuu xiqqaa hin jenne guddaa hin jenne dhalaas ta'uu dhiiraas dandeetii mataa isaanii akka qaban ibsuudhaaf kophaa isaa dalagee qabu san way takkaammoo daleedee tabaatu san agarsiisti jechuudha. Nam lama ta'anii gisee dalagan immoo amantummaa namtichi ka jala tahee dalagu ka gubbaarra tahee dalagu akkamitti amanuu danda'a namni gisee wal amane immoo waan akkam hojjechuu danda'a waan jiru irratti ka ibsuu dandeenye deendammoo dhufneetiti gamtaadhaan goone gisee gamtaadhaan goonu akkuma reefu siifmetti namni tokko nama tokkorra bahee akka hojii biraa hojjetu more 100% namni walitti yoo amane walirra dhaabbatee waan hedduu dalaga malee namni tokko namarra dhaabbatee dalagaa biraa dalaguudhaaf yaadu gonkumaa jechuudha. Maaliif na jalaa bahanii kufaa maana akkana waan jiruuf jecha jechuudha. Gamtaadhaan gisee dalagan namni namarra koree nama fuudhee nama darba namni ol darbamu sanis namni kun ka namarra jiru kun already nam lama amanee jechuudha. Ka gubbaarra koree darbuu fi ka jala jiru amaneeti. Kana darbe kun deebisee na qaba gisee kun na qabu humni guddaan yoo itti dhufellee ka jala jiru san dandahee na qaba waan jiru irratti amaneeti. Ka dhaabbatee isaan akka hojjetan godhu jechuudha. Wanni kun maal ibsaa uummanni biyya keenyaa yoo wal amanne yoo wal dandeenye amantii guddaan yoo jiraate nagayaa jira. Nageenyi jiraate jechuun guddinni biyyattii saffisaan guddata. Waan kana ibsuudhaafi moor waan kana immoo namni gosa gosaa jira tokko laalee hubata tokko immoo gisee itti himan hubata. Ka laalee hubatee jechuun nama hedduu ta'anii namni nu dhufu nama kumaan lakkaawamanii nama kumaan lakkaawaman san hangi takka laalee wanni kun akkanaaf deemaa jee hubata tokko tokko immoo maali wanni kun jee hubachuu barbaada. Akka isaan hubatanis maal goone ummata waltajjii beeksisu nama sadii isaan sadiinuu afaan Oromoo naannoota tuttuune san afaan Oromoo afaan Somaaleetii fi afaan Amaaraatiin maal akka ijoolleen tun daleedu akka ibsaniif diiteel akka himaniif kalaalee hubatee sanis already gisee itti himame darangalaa fi waan sallaalee hin hubatiin immoo lakkaa ijoolleen wal amaniin itti akkana ka walirra qoran waan jiru fudhatee akka deemu inni ibsaa fi nageenyi yoo jiraate namni waan akkanaatis dalaguu dandeenya kanaa olis dalaguu hin dandeenya waan namni hin amanne amma fakkeenyaaf anti akka Itoophiyaatti miskiinummaa hiyyummaa guddaa keessa jirra. Hiyyummaa kana keessaa bahuudhaaf wal amantaa wal dandeenye maali nageenya dirqama nu feesisa. Yoo wanni kun jiraate deendammoo gamtaadhaan yoo dalaguu dandeenye akka ammaan tana already sarkas gisee dalaynu jarra nu qara'aniiti maal godhaniiti maajikiidhaa waan akkasiiti jaanii hubatanii ture gisee waltajjii warri beeksisuu gisee itti himan immoo wanni kun lakkaa maajikii miti jaanii akka fudhatanitti ummanni biyya alaatis naannoo jechuun Itoophiyaa ala jiraatanis biyya keenya nagayaa fi wal dandeessaa wal amantaa yoo qabaatte waan nidaan yoo guddatte ummanni kun maajikiidhaan guddatan malee akkanatti akkamitti saffisa kanaan guddatanii akka ja'an jaanii sammuu isaanii keessa akka itti uumamu godhuudhaaf waan kana maajikii miti wal amantaadhaan nagayaan gamtaadhaan dalagame malee maajikii miti yoo akkana wal taanii dandeenye namoota biraatti wanni kun maajikiidha akka ja'anii itti uumu godhuu hin dandeenya waan ja'amu.
dabarsuudhaaf qopheessitee jechuudha. Uummanni ergaa keenya haalaan hubatan jeetii yaada. Reefuu akkaan sifimetti warri agaree hubatu jira, warra yaada sana akka itti himamu fedhu jira. Warra itti himamu fedhus itti himneeti, warra agaruu fedhus agarsiisneeti. Deendammoo maal goone akka sirriitti isaan hubatan, akka hubatan dhumarratti already akka reefuu sifimetti dhuunfaadhaanis warri dalagan jiran, warri nam lama ta'anii dalaganii jiran sadii akkana guruppii gamtaadhaan eega daleenee booda maal goone hundinuu artistiin keenya jechuudha huccuu aadaa sabaa fi sablammoota naannoo baharra jiran akka uffatanii shubbisa isaanii akka shubbisan goone. Already amma ka Oromoo ni uffatama, ka Amaaraa, ka Somaalee, ka Adaree, ka Affaaris akkana uffatama. Fuula dura Oromoon bahee akka shubbisu goone. Gizee Oromoon fuula dura bahee shubbisu Amaariinis, Somaaleeniis, Affaariinis shubbisa Oromoo san wajji shubbisanii jechuudha. Ka Somaaleetis gizee bahee Oromoo, Amaara sabni hundinuu shubbisa Somaalee san wajji akka shubbisan. Maali kun ka agarsiisu wal dandeehuu waan Oromoon dandeehu already ollaadha wajji galan wajji jiraatan wanni walii qoddachuu wanni xiyya keetii waliif ibsan waan ati aadaa xiyya jettee fudhattee godhu jirtu anis ni dandeeyaa si wajjiniin godhaa atis xiyya naa wajji godhu jirtaa saniifuu maal haa goonu wal kabajuu jechuudha. Yoo wal kabajan hundinuu keessaa walii dandeeyan. Ani keessi godhutti jira atis xiyya naa godhu jirtaa so maal haa goonu waan jedhamu jira. Dhumarratti immoo isaan hundinuu wal ta'anii piraamidii takka dalaganii alaabaa biyyattii akka wal qaban goone. Piraamidiin daleenii san maal akka agarsiisuu fi hundinuu sabaa fi sablammoonni biyyattii kana wal dandeeyan, wal kabajan, wajji jiraatan, wal amanan. Eega wal amanan booda maal godhan biyyattii walii tumsanii tokko tahanii biyyattii ijaaruu waan jiru ibsuudhaa fi piraamidii san ammaas piraamidii san irra gizee daleenu dhalaas tahee dhiiraas tahee dhalaan baa dhiirtii qofti adaleedu dhiirtii baa dhalaa qofti adaleedu miti dhiirtiinis gahee mataa isaa qabdi biyyattii kanarratti dhalaanis gahee mataa isaa qabdi. Deendammoo ijoolleenis guddaanis xiqqaanis dhumarratti ka ol bahee alaabaa san qabu ijoolleedha. Xiqqaadha dhalaanis keessa jirti dhiirtiinis keessa jirti walirra babahanii gizee walirra bahan san amantaa agarsiisa tokkummaa agarsiisa guddinaas agarsiisa. Maaliif piraamidiin ol dheerachaa deema gizee walirra bahan ol dheerachaa waan deemuuf jecha guddinaas agarsiisa tokkummaas agarsiisa. Dhumarratti alaabaa biyyattii yoo wal taanee yoo wal amannee wal kabajnee nageenya keenya eeggannee nageenyi akka jiru biyyattii keenya irratti takka ta'e akkanatti biyyattii keenya guddisuu dandeenya waan jiru. Dabarsuudhaa fi piraamidii sanis daleene jechuudha. Piraamidii san gizee daleene laalee kan hubatu jira, kan itti himamu jira. Eegas booda uummanni waltajjii san waan godhan bahanii wanni kun akkana akka dalagame akkana jedhee waan san uummataaf dabarsaa jechuudha. Waa'een nageenyaa dhimma nam tokkoof dhiifamuu yookaan qaama biraatiif lakkifamu osoo hin taane maatiirraa hamma biyyaatti hundinuu wal dandahee qoodasaa kan bahatu yoo ta'e nageenyi waaraan ni dhufa. Nageenyi dhufe jennaan sochiileen biroo hundinuu bu'uura nageenyaa irratti hundeeffamuun tabbani bahan galmani gahan ja'a. Bakkoota daawwii sarkas itti dhiheessan magaalota gurguddoo akka Dirree Dhawaa, Harar, Jijjigaa, Ciroo yoo ta'an magaalaa Cirootti sochii daawwii sarkasiin wal qabatee dhiheessuudhaaf imalan haala ajaa'ibsiisaa fi taate addaatiin badhaasaan galuu isaaniitiis ni yaadatama. Yeroo duraa gizee magaalaa Ciroo seennu xiqqashoo walgahii irra jiran ture. Hayyama gaafachuudhaaf xiqqashoo chaalenjiin nu mudatee ture. Egaa deemnee hayyamaas fudhannee qophii duraa daleenee qophii lammadaa irratti kantiibaa biiroon waajjira kantiibaa Tsifat Beetii dhufee qophii ilaalee ture. Jechuun dhugaa duraa maal irra daleedanii jaanii haala jiru waan irra daleenu maal akka ta'e keessa ibsineefii turre. Eegas booda dhufanii waltajjii takka irratti nu ilaalanii ture. Waltajjii san irratti hedduu itti gammadan. Waan nuti hojjechuu qabnu
isin dhuftanii nu hojjettanii jaanii yaada nu kennanii ture. Egas booda bareedaadha jabaadha rakkina jiru yoo jiraate rakkinni isin mudate bilbila kanaanis ta'u nu bilbilaa jaanii bilbila hunda nu kennanii nu biraa deemanii bakka deemnutti poolisii nu ramadanii poolisoonnis akka hin jeeqamne nagaa nuuf eegaa turan. Uummanni naannoo saniitis hedduu uummata aartiidhaaf fedhii guddaa qabu. Uummannis bahanii nu laalan. Even haadholii gurguddoon ilaa itti gammadanii mee guutuu kanarraa siqaaniin ililchaa fi dhaqee ilaa jechuu hunda seenanii maayikii fudhatanii ililchuu hunda wantoota akkanaatu jira ture magaalaa Ciroo irratti hedduu bareedaa ture. Dhumarratti waajjirri kantiibaa waan bareedaa daleedanii waan kanaaf immoo badhaafamuu qabdanii jaanii dhufanii beekamtii sartifikeeta nuuf kennanii nu galatoonfatanii nu qajeelchanii jechuudha karaa Direedawaa. Fuula dura maal yaada sarkas gama nageenyaatiin hojjechuudhaaf yaada maal qaba? Akka walii galaattoo uummanni biyya keenya nagee biyya keenya mala kamiin eeggachuu qaba? Nageenyi maalimi? Akka nama hojii nageenya irratti uummata barsiiseettis akka daayirektara sarkasittis wanni dhuma irratti jettu jiraata. Nageenya jechuun waan akkaan ibsitti nageenyi bu'uura nama hundaati. Manni takka yoo bu'uura hin qabaanne carraan jiguu isaa dhihoodha. Ijaaramuu ni danda'a. Yeroo ijaarametti carraan jiguu isaa dhihoodha. Bu'uura yoo qabaate immoo turtiin isii beekamaadha. Nagee jechuun bu'uura biyya Itoophiyaati. Bu'uura yoo qabaate Itoophiyaan ni guddatti. Misoomnis jiraata. Saffisaanis guddachuun yeroo san jira. Saniifuu nagee irratti daleeynee bu'uura keenya cimsachuu qabna jechuun maaliif biyya kana keessa sabaa fi sablammoota hedduu jira. Aadaalee akkasumatti aadaalee hedduu jira. Aadaalee walii kabajuu, afaan walii kabajuu, tokko kabajuu hundi keenyaa'u yoo wal kabajnee nagee keenya eeggannee tokkummaa keenya cimsine biyyattii tana wanni hin jijjiirreef hin jiru. Biyyattiin tun jijjiiramuu dandeessi jeetiin yaada waa'ee nagee irratti jechuudha. Nagee jechuun already akkaan duraa siif himetti bu'uura waan ta'eef jecha nagee keenya cimsannuun jira. Magaalota xixiqqoo Ciroo fi Direedawaa jidduu jiran, Direedawaa fi Harar jidduu jiran, Harar irraa Jijjiga jiran magaalota xixiqqoo kanarrattis uummata nagee hubachiisuu fi barsiisuun xiqqashoo garaagarummaa qaba. Ni barsiisne yoo jenne uummanni ifiifuu nu barsiisuu mala. Maaliif namu gizee ganama qabu nagee wal gaafata. Akkamii bultee nagee haahi kun aadaadha. Aadaa uummata Itoophiyaa hunda sabaa fi sablammoonni jiran hundinuu nagee haalaan beekan. Nagee isaan barsiisna jennee fa'aa nu barsiisaniitis galuu mala. Wantoota isaan barsiisuu osoo hin ta'in wal yaadachiisuu, wal hubachiisuu, tokkummaan maal akka ta'e osoo hin ta'in tokkummaan akkana akka godhuu danda'u. Nageenyi yoo jiraate akkana akka ta'uu dandeenyu. San wal hubachiisuudha malee uummata barsiisuu miti. Gizee san hubachiisne uummanni waan irraanfannee jira lakkaa ni beekan garuu ni irraanfanne. Waan irraanfannee jira lakkaa. Saniifuu waan kana mi'aa itti deemnu jeetiti waan sanitti nagee san cimsachuudhaaf akka kaka'u godhuudha malee already motivation jechuudha. Nagee irratti motivate godhu uummata waan akkasii hojjanna. Fuula duraaf itti fufa bal'inaan itti fufna jennee yaanna. Sarkas Direedawaa deeggarsa USAID irraa argateen lallaba nageenya baha Itoophiyaatti agarsiisaa ture. Ji'oota lamaan dabran ergaawwan gurguddoo ummata biraan gahee kaayyoo isaa galmaan gahatee bifa nagaan jalqabee nagaan xumure. Nageenyi ilma namaaf, nageenyi biyyaaf, nageenyi waatimaatiif
sarkaas dirree dhawaa deeggarsa USAIDtiin milkeeffatee jira. Hurfiin daaw'ii sarkaas lallaba nageenyaa baha Itoophiyaatti annama nagayaati jechuudhaan dhiheessaa ture. Kan wali qaqqadaaddannee kana fakkaata. Nageenyi keessan haa baay'atu, nama nagaan isin haa taasisu. Nagayatti.